Kenni tajaajila geejjibaa rakkoo hammaataa qabaachuu jiraattonni komatan. Rakkoo kana tajaajila fooyyessuuf hojiin dijitaalaayizeeshinii hojjetamaa jiraachuu ejensiin geejjiba Oromiyaa beeksisee Jaldeessa Baqasaa gaba salphataa qaba. Tajaajilli si'ataa qulqulluu fi haqa qabeessii uummataa fi ni mala. Tajaajila kana bakka hundatti bifa walfakkaataa ta'een hawaasaaf kennu keessatti danqaan garaagaraa ni jiraata. Tajaajila bal'aa hawaasaa guyyaa guyyaan kan keessummeessaa oolu keessaa tajaajilli geejjibaa isa tokko. Rakkoon geejjibaa nu dararee jechuun hawaasni akkanatti komatu. Hojjetaa mootummaas namoonni dhuunfaan waajjira garaagaraa hojjetan baay'ee dararamaa jiru. Dubartoonni garaatti baatan hin jiru, kan harkaa qaban hin jiru, namni meeshaa qabuu fi namni humna hin qabne taaskii qabatee deemuu hin dandeenye. Hojiidha galgala ennaa galu sa'aatii 11 walakkaa irraa hamma sa'aatii 2tti rakkoon geejjiba kun baay'ee nutti hammaateera galuu hin dandeenye. Sirra ejjatee seenee deema gala ati ta'umna hin qabne sa'a 2 sa'a 3 galta haati daa'imaatillee daa'imni isii manatti irraa hafee daa'imni isii manaa boo'isiin asii rakkatti. Eenyuyyuu waajjirri geejjibaa jira laata nama jechisiisa. Rakkoon kun sababa dhiyeessii bobaatiin wanni jedhaalleen jira. Gaafa madda badee dhufnee nuti immoo bitannee itti fayyadamne hojiin dhaabne. Nuti gizee dhabame neetuma beenna. Gizee jirummoo waraabbanna. Yeroo baay'ee boba'aa kan hin bitu buufatuma boba'aa irraati. Garuu rakkoo guddaan dhimma boba'aa wal qabatee jiru dhiyeessiidha. Dhiyeessiin rakkoo qabaa. Dhiyeessii caalayyuu immoo malaammaltummaan boba'aa wal qabatee jiru baay'ee cimaa. Baay'ee rakkoodha. Maamila qabna hojii dhaabuun barbaanne hojii dhaabne immoo daabboo ijoollee keenyaa bituu hin dandeenyu. To'annoo fi hordoffiin geggeeffamu mata isaan rakkoo qabaa kan jedhan hawaasni tajaajilaman malaammaltummaan damicha irratti raawwatamu daran hammaata ta'ullee himu. Rakkoo kenna tajaajila hawaasaa fooyyessuu irratti karaa dheeraa deemne jechuun yaada addatti kan nu qoodanii ejensii geejjiba Oromiyaatti daayireektara dhiyeessii fi bobbii geejjiba uummata Abbi Geetachoo Abbabaa teknooloojii toora xiyyeeffannootti qabannee himan. Kenniisa tajaajila geejjiba irratti dhiyeessii geejjibaan konkolaattota hedduu bobbaasu dubbatan Abbi Geetachoon. Dhiyeessii wajjin wal qabatee karaa lamaan ilaalla. Dhiyeessiin naannoo magaalaatti kennamu fi dhiyeessiin naannoo daandii dheeraa irratti kennamu addaan baatee qaba. Naannoo magaalaatti taaksiidhaaf baajaajidha tajaajila kan kennu. Naannoo aanoteef aanolee yookaan daandiiwwan godinaaf godina naannoo wal quunnamsiisan irratti konkolaataa deddeebisa uummataa teessoodhaan garagara ta'antu tajaajila kenna. Kan deddeebisa uummataa wal qabatee akka naannoo Oromiyaatti taaksii dabalatee konkolaataa 26,750 tajaajila kan kennaa jiru. Tajaajila sarara 3,810 irratti tajaajilli bobbii kennamaa jira. Kun kan deddeebisa ummataati ummata miliyoonaan lakkaa'amu kan tajaajila kennaa jirru amala geejjibaa keessatti magaalaattis baadiyyaattis bakka bara darbee jirraa yoo itti ilaalte garaagarummaa guddaa qaba. Buufata konkolaataa keessattis buufata konkolaataati alattis namni konkolaataa dhabee sa'a dheeraa fudhatee turuu hin danda'u. Buufataalee keenya qabnu sadarkaan isaa wal caalu malee tajaajila kennaadha kan inni oolu jechuudha. Tajaajila kennu kana keessatti buufata 230 ta'ii tikkeetti jalqabne keessatti konkolaataa sarara uwwisne addaan baasnee beenna. Rakkoon dhiyeesse akka uumamneef immoo konkolaataan kallattii nuti qabannee jirru konkolaataa hundumtu buufata keessaa uummata fe'ee ba'uu qabannee kallattii kana qabannee jirra. Ittis hojjetaa jirra. Dhiyeessiin boba'aa yoo hin jiraanne dhiyeessii konkolaataa irratti rakkootti dhufaa kan himan Abbi Geetachoon kana furuuf immoo qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Boba'aan hin jiru taanaan konkolaataan socho'uu hin danda'u. Gama kanaan rakkoon yeroo dhiyoo asitti nu qunnamaa jiru hamaadha jechuudha. Ayyaanuma gannaa darbe yoo fudhattee ilaalte baay'ee rakkanne jechuudha. Guyyaa ayyaana sana ayyaana gandaa sana kan dabale uummanni manatti galuudhaaf gaafa ka'u boba'aan dhabne maddiyaa kamurra guutummaa Oromiyaa keessaa dhabnee rakkachaadha ture jechuudha. Biiroon daldalaas yeroo sana boba'aan akka galuuf of eeggannoorraa tajaajila kan akka argatu qindoominaa waan walii wajjin hojjetaa turre jira. Garuu immoo ammayyuu rakkoon kun kameeraa yaalsirummaan naannoo kanatti mul'atu kameeraa waan jedhu kana amma gaaffiin akka geejjibaatti nutis qabnu yookaan immoo uummata biraas abbootii qabeenyaas ka'u maaddiyaa dabalataa tuun taane maaddiyaamti jiru sun boba'aan sirnaan galee tajaajila kennuu qaba kan jedhu. Dhaabbata boba'aa wajjin wal qabatee Oromiyaadha sadarkaa tokko baay'inaan kan qabu. Dhaabbata boba'aa tokkoffaan irra kan jiru baay'inaan Oromiyaadha. Haa ta'u garuu boba'aan achi keessa jira. Yoo dhufe immoo tajaajila sirnaan kennaa kan jedhu kana qindoominaan biiroo daldalaa wajjin kan hojjennu akkuma jiru ta'e ammallee qormaata. Naannoo beenzilaatti baajaajiin hiriiree oola. Konkolaataan keenya yeroo baay'ee itti fudhata. Kana hambisuudhaaf dhiyeessiin almost qaawwaa jiru kana biiroo daldalaa wajjin wanti nuti mari'annee jira. Rakkoon achitti uumamu sun baakfaayar godhe gara keenya waan dhufuufi akka rakkoon sun uumamne walii wajjin mari'achaa jira. Ammallee qormaata nuti ta'ee jira. Alseerummaa naannoo kanatti mul'atu mootummaan isa labsiillee baasee jira. Labsii sana qofa miti. As keessatti hirmaannaan qooda fudhattoota alseerummaa kana hambisuu keessatti illee doolaanaa qaba. Rakkoo kenna tajaajila furuuf immoo hojiin dijitaalaayizeeshinii cimuu qabaa akeekan. Akka galmaatti mana hojii keenyatti hojjetamaa jiru yookaan akka toora xiyyeeffannootti manni keenya qabatee jiru teknooloojii misooma geejjibaa guddisuu ga'umsaaf dandeettii raawwachiisummaa yookaan dagaagina ogummaa babal'isuu dhiyeessii tajaajila geejjibaa guddisuu fi nageenya
toora xiyyeeffannoo keenya gooneetii qabannee kan hojjetaa jirru. Toora xiyyeeffannoo keenya kan qabanne kana milkeessuudhaaf hojiin isheetii fi gurguddaan rakkoo geejjibaa naannoo Oromiyaa kana keessa jiru hiikuun komeewwan naannoo kanatti mul'atu hiikuudhaaf sadarkaa tokkoffaatti goonee kan qabannee jirru. Dhimma teekinooloojii qofaan hojii geejjibaa kana hoogganuu qabna, hojii geejjibaa kana hojjechuu qabna karaa jedhuun hojii nuti qabannee jiru jira jechuudha. Dhimma teekinooloojii kanaan wal qabatee teekinooloojii geejjibaa faayila konkolaataa onlaayin gochuu wajjin wal qabatee awutomeet gochuu kan jennu kana ayyama konkolaachisaa awutomeet gochuu wajjin wal qabatee buufata konkolaataa keenya keessatti tajaajila kennamu itikeetti gochuu wajjin wal qabatee kaffaltii mana keenya keessatti kaffalamuu tajaajila teelee birriitiin raawwachuu qaba karaa jedhuun darbaa kaffalchiisuu taarifaa wal kaffalchiisuu kan jedhu sana hambisuu dhufe. Magaalotaa fi godinaalee Oromiyaatti buufataaleen konkolaataa sadarkaa isaanii eeggatanii fi teekinooloojii ammayyaa guuttatanii ijaaramuun rakkoolee naamusaa fi bulchiinsa gaarii mul'achaa turan furuu fi hojjetamaa jira jedhan. Buufataaleen konkolaataa bakka safuu, duudhaa fi aadaan hawaasaa itti dagaagtolchuu fi tarkaanfii sirreeffama fudhatamaa jiraachuullee eeruun hawaasni gaafa kenniinsa tajaajila geejjibarra rakkoon naamusaa fi bulchiinsa gaarii mudatu karaa bilbila bilisaa 8556 eeruu akka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Hidha haaromsaa guddichaa irraa oomishni qurxummii tooniin 1,900 ol argame. Hara namtolchee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irraa oomishni qurxummii tooniin 1,950 argamu biiroon qonnaa naannoo Beenishaangul Gumuz beekse. Daayireektarri misooma qurxummii fi beelladaa biirichaa obbo Haayiluu Hirgaa fanaan dijitaaliif akka himanitti joottan jaan darban oomisha qurxummii guddisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa ture. Addumatti misooma qurxummiidha haaromsa guddichaa keessatti gaggeeffamu cimsuuf tumsaan hojjetamaa jiraachuu kaasan. Hanga ammaatti waldaaleen 74 hidhicha irratti gurmaa'anii beekamtii argatan keessaa 28 hojii eegaluu ibsanii saabana qurxummii ittiin qabamuu fi nyaata qurxummii hojjechuu irratti leenjiin hojii kennamuu kaasan. Walakkaa waggaatti oomisha qurxummii toonii 1,950 oomishuun konkolaachistoota maashina qorrisiisaa qaban 12 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun akka danda'ame ibsan. Tokkummaa biyyaalessaa ijaaruun sirna siyaasaa tasgabbaa'uuf dandeessaa jedhan Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Tokkummaa biyyaalessaa ijaaruun sirna siyaasaa tasgabbaa fi guddina diinagdee cimaa uumuuf murteessaa ta'uu ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsan. Fooroomiin qaamolee garaagaraa hirmaachisee mata duree hirmaannaa lammiilee maree biyyaalessaa uummataa fi ijaarsa sirna dimokiraasiif jedhuun mana marii bakka bu'oota uummataatti gaggeeffame. Tokkummaa biyyaalessaa ijaaruun bu'aa bahii hedduu kan qabu yeroo kan fudhatuu fi murannoo kan gaafatu ta'uu Dr. Geediyoon himan. Tokkummaan biyyaalessaa dhabamuun walitti bu'iinsa walwaliinii kan uumu kufaatii qabeenya diinagdee fi shira alaaf biyyaa kan saaxilu ta'uu eeran. Dogoggora seenaa fi badeerraa barachuuf qophii ta'uu fi fayyadamummaa diinagdee mirkaneessuun murteessaa ta'uu dubbachuu ragaan mana mariichaa irraa argame ni mul'isa. Hojii misooma qonnaa teekinooloojiin deeggarameen Oromiyaatti jijjiiramni bu'uuraa dhufee jira jedhan hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu. Oomisha qonnaa kana akka boqqolloo fi mishingaa irratti hojii gaarii hojjetaman bu'aan abdachiisaan dhufee jiras jedhaniiru. Feesal Adam gabaasa dabalataa qaba. mootummaan jijjiiramaanas dhimma bifa addaan xiyyeeffannaa addaa itti kennee hojjechuun bu'aa fi jijjiirama qabatamaa ittiin fiduu danda'e tokko damee seektara qonnaati. Inisheetiivii qonnaa mootummaan hojiirra oolcheen bu'aan abdachiisaan adda addaa dhufuu danda'ee jira. Sadarkaa Oromiyaattis toomna hojii misooma qonnaa seektara jijjiirama addaa irratti argame yoo ta'u, oomisha heddumminaa fi qulqullinaan oomishuun diinagdee biyya lafee dugdaa ta'uu isaa daran kan itti mirkanaa'ee jiru yoo jiraate yeroon isaa amma akka ta'e ogeessonni damichaa ni himu. Qonna makaanaayizeeshinii fi teekinooloojii qonnaa hamma hojiirra ooluun erga eegalee jijjiiramni guddaan dhufuu kan eegale yoo ta'u, humnaa fi dandeettii naannichi misooma qonnaaf qabu duuganii itti fayyadamuuf immoo teekinooloojii qonnaa akkaataa barbaadamuun itti fayyadamuun murteessaadha. Kanaaf mootummaan roga makaanaayizeeshinii qonnaaf xiyyeeffannaa itti kennameen kan hojjechaa jiruuf hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu turtii addatti OBN waliin gaggeessanii akka himanitti riifoormii damee qonnaa irratti gaggeeffameen akka biyyaattis ta'u sadarkaa Oromiyaatti bu'aan olaanaan kan itti argame ta'uu kaasuun ammatti immoo qonni carraa hojii dhabdootaa hedduuf akka uumu itti karoorfamee hojjetamaa jiraachuu kaasanii jiru. Qonni keenya carraa hojii uumatu deemuu qaba. Dargaggeessi yuunivarsiitii adda addaati, vocational schoolii adda addaati irraa baheetoo jiru. Iddoo adda addaati barumsa adda addaa qabaateetoo jiru kun gara qonnaatitti galuutu irra jiraata. Isa qofa osoo hin taane immoo hojiiwwan nuti yeroo yeroodhaan qabeenya uumamaa irratti hojjechaa jiru dargaggeessa kana akka inni hammachuu danda'utti goone qonna keessatti carraa hojii guddaa uumutu nurra jiraata. Carraa hojii biyya kana keessatti uumamu keessatti qonni harki 65 ol kan ta'u carraan hojii qonna keessatti hojjetamutu irra jiraata. Karaa jedhuun karoorfamee fi qoratamee hojiin kun akka inni hojjetamu itti deemamaa ture jechuudha. Egaa kanarraa ka'ee dhimmoottan kan erga adda baasnee keewwannee booda
hojiiwwan nuti hojjechuun nurra jiraatu akkamitti hojjechuutu nurra jiraata maal irratti hojjechuutu nurra jiraata kan jedhu ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru dhimma kanarratti walii galee karaa hojii kanaatti akka inni bobba'uuf yaaliin taasifamaa ture yaaliiwwan gurguddaa gaggeessaa turre jiraachuudha. Egaa kanaan yeroo ammaatitti oomishoota adda addaati irratti keessumaa oomishoota initiatiiviidhaan jenneetu qabanneetu irratti hojjechaa turre oomishoota adda addaa irratti hojiiwwan gurguddaan hojjetamuu eegalanii jiranii hojiiwwan gurguddaa kanaan immoo jijjiiramoonni dhufuu eegalanii jiran jechuudha. Jijjiiramoonni dhufan jenneetu dubbannu kun ija utubaawwan arfan keewwannee kanaan akkamitti ilaalamaatu jiranii maaltu ta'aatoo jiru kan jedhu yeroo yeroodhaan jala bu'amee ilaalamaa deemamaa kan jiru ta'uusaa sumaan isinii kaasuu barbaada jechuudha. Mootummaan jijjiiramaan boodadamee seektara qonnaa bu'aa olaanaa itti argate keessaa tokko hojii inisheetiivii misooma qamadiiti. Seenaa biyya kanaa keessatti qamadiin ganna malee bona oomishuun hin beekamu ture. Garuu inisheetiivii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin qamadiin waggaa guutuu oomishuun akka danda'amu barsiisuu bira darbanii lafa gammoojjii duraan deeggarsa eeggachaa turan hundatti misooma jallisiitiin gammoojjii aartuu keessaa callaa hammaaruun akka danda'amu mirkaneessanii jiru. Oromiyaattis hojiin kun bu'aa guddaa kan irraa argame ta'uu obbo Geetuun dubbatan. Inisheetiivoota keessatti iddoo guddaa qaba jennee utubaawwan arfan irratti iyyuu gaafa madaalu kan iddoo guddaatti qabannee tokko ilaalle inisheetiivii misooma qamadiiti. Qamadiin biyya kana keessatti bal'inaan oomishamuu hin danda'u. Gannas oomishuu dandeenya, bonas oomishuu dandeenya. Qamadii oomishuudhaaf lafas qabna, haalli qilleensaa keenyas haalli qilleensaa kanaaf mijataa ta'e ni qabna jechuudha. Kanarraa kaanee qamadii karaa baay'ee jijjiirama guddaa fiduu danda'uun gannaanis bonaanis soomsuu irratti oomishuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjechaa turre jechuudha. Jijjiiramaan duratti qonna gannaa qofa fudhannee toolaalle qamadiidhaan qamadii lafa hektaaraa 970,070 caalli irratti hojjechaa turre. Yeroo ammaa bara darbe kana keessa qofatti fudhannee too gaafa laallu qamadii lafa hektaaraa miliyoona 3.2 ga'uun danda'amee jira jechuudha. Kun jijjiiramaan fudhannee too gaafa laallu jijjiirama baay'ee guddaa ta'uu isaati kan ilaalatu jirru. Oomishaanis fudhannee too gaafa laallu oomishni kanaan dura qamadii irratti kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 2 kan hin dabarre kan gannaa qofaan jijjiiramaa asitti kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 67 ga'uun danda'amee jira. Dhimmi bifa addaa yeroo ammaa kanatti haala gaariin irratti hojjetamaa jiru oomishamu kunneen kanneen gabaa alaaf barbaachisan ta'anii akka oomishamaniif karaa adda ta'een inisheetiivii alergii irrattis hojjetamaa akka jiru obbo Geetuun dubbatanii jiru. Oomishoota biyya alaatti ergaman irratti xiyyeeffannee hojjechuun immoo akka nurra jiraatu yeroo adda addaa inisheetiivoota keenyatti qabannee kan hojjechaa turre. Fakkeenyaaf boloqqeen biyya keessatti nuti oomishnu yeroo baay'ee karaa kontirbaandii karaa adda addaatiin qisaasamu akkuma jirutti ta'e boloqqeen carafa biyya alaa argamsiisuu keessatti iddoo guddaa waan qabuuf gosoota boloqqee hundarratti xiyyeeffannee oomisha lafa boloqqeedhaan uffisnu dabalaatti dhufneeti kan jiru jechuudha. Oomishas fudhanneetu gaafa laallu boloqqee irrattis jijjiiramni gurguddaan mul'achaa kan turan. Boloqqee qofa otoo hin taane atarboonsituu irratti hojii guddaa hojjechaa kan jirru. Saliixa irratti hojii guddaadha. Maashoo irratti hojii guddaadha hojjechaa kan jiru. Kana warra kana hunda isaa wal qabsiisneetu gaafa laallu oomishoonni kun oomishoota Oromiyaa keessatti kanaan dura xiyyeeffannoo argatanii irratti hojjetamaa turre garuu immoo erga jijjiirama asitti xiyyeeffannoo kenneef irratti hojjechaa jirruu fi jijjiiramoonni gurguddaan irratti mul'achaa turanidha jechuudha. Gosoota oomisha qonnaa kan akka boqqolloo fi bishingaa karaa adda ta'een irratti hojjetamuudhaan oomisha qonnaa yeroo gabaabaatti gahu qofa osoo hin taane kan jijjiiramni ammaan dura argamee hin beekne irratti argame oomisha boqqolloo fi bishingaatiin naannoo Oromiyaatti jijjiiramni guddaan itti argamaa jiraachuun obbo Geetuu Gammachuun hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa dubbatanii jiru. Boqqolloo bara darbe kan inisheetiiviidhaan goonee qabannee hojii isaa jalqabneerra. Boqqolloon tubaawwan arfan amma kaasne kan oomisha guutuu danda'u. Kanaaf jijjiiramaan duratti boqqolloo lafa hektaara miliyoona 1.4 kan hin caalle irratti boqqolloo kan misoomsatoo turre jechuudha. Yeroo ammaatitti boqqolloo lafa hektaara miliyoona 2 ga'uun danda'amee jira jechuudha. Oomisha isaatis fudhannee too gaafa laallu oomisha kuntaala miliyoona 60 kan ture yeroo ammaatitti miliyoona 90 olitti ol guddisuun danda'amee jira jechuudha. Kunis oomishoota gurguddaa naannoo keenya keessatti oomishne wabii keessaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti iddoo guddaa qabu keessaa tokko boqqolloo waan ta'eef haala sanaan kan laalu. Kan biraa oomishoonni kan akka misingaa keessaa misingaan ji'a 3tti dafeetoo gahu kana naannoo horsee bulaatti naannoo gammoojjummaan guddatu irratti xiyyeeffanneetu hojiin nuti hojjechaa jiru hojii guddaadha jechuudha. Misingaan biyya kana keessatti ji'a 9 eega. Ji'a 9tti qonnaan bulaan eeggateet inni iyyuu gaafa caamni itti baay'atu qonnaan bulaan isa iyyuu dhabaa jechuudha. Amma inisheetiivii goonee erga qabannee booddee
mishingaa ji'a sadiitti qonnaan bulaa keenyaaf qaqqabuu danda'u horsee bulaadhaaf qaqqabuu danda'u irratti xiyyeeffannoo guddaadha kennee hojjechaa kan turre isarrattis lafaan fudhannee toolaalu lafa hektaara miiliyoona tokkoon ka'uu danda'an jirra jechuudha bara kana kanaaf jijjiiramni naannoo kanarratti dhufaatoo jiru jijjiiramoota gurguddaadha jechuun hin danda'ama.